السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل مشاهدين الكرام. هرّا شير قد أهون دكيسانو دبين هرّا أمس جبا جري جودا وان بايها صفنا جتود جبا شير قد والواما هرّي قويا دوغان إجولي جماتي في جولي جمّا قفتي غلطة فتمود جتودا غلطة إجولي جمّا غلطيني ورّكاني سكفا كينيا قد تنوف إرغاچ ما قمنا جتودا ففچاسا نما باية فيسبوكي كان رجرو نما فيسبوكي كيسان جلا جرو نما كما شنشان فيدو نما كما كودان الرتي هرّا غلطة فنا إجولي جماتي جتود هرّي قويا غلطة فنا إجولي جماتي ما تدوري رتي سني برا هجرا إيراف دربا manguddoo otuun jedhin galateeffannaa ijoollee jimmaa warri kaan gandummaa otuun jedhin dhugaa ijoollee jimmaatu yoo himama irraa fakkeenya fudhattanii akkasin ofii keessaniis yeroo dhihootti waan boonsa akkanaa hojjettanii galateeffatamnuuf ergaasanii dabarsinaa sheer waliif godhaa wal waamaa guyyaan har'aa galateeffannaadha jechuudha guyyaa galataa dhugaan ummataa kanaa yookiin dhugaan ijoollee keenyaa kun gadi bahee ummanni kaan irraa baratu waan ta'eef sheer gochuudhaan wal waamaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجولين سنجي موتي الديجر تنون ديراف دربان أتوهن اندرين جرين شير قدا حري قويا غلطي فنا إجولي جماتي قويا غلطي فنا إجولي جماتي ورقان سنين لالتو الرابرتشو قفايتو دسين قافا جولي جماتي في دوغان جرا إفا قد أمي قد قد أمي لفكام إسين الرابرتو چون تمرتيونا چوال زم بلاچو شير أرغو جولين سنجي موتي حرى غلطة كيسن أكنا من براسين الرابرتو نما باية سينسي سوق أبدو چون dhugaa keessantu gadi baafamee ummanni kaan barumsa irraa barata yaa nabbal akka kitaabaatti maaliif dhugaa keessan isiniif gadi baasnee ummatatti isinii mul'isna hin galateeffatamtu doktor Abdusseen ol kaanii dhaabbatanii hadha galata isiniif qabanu himuuf jechuudha asirratti maaliif galateeffatamne maal hojjenne jettanii sammuu keessan keessatti tingi gochuun keessan hin oolu cal jedhaatii waa'ee gandummaati miti kun waa'ee siyaasaa yookiin waan jaanatu hin taane kun qobumatti ijoollee jimmaa dhibbaan dhibbatti dhiiraaf durbootuun jedhin manguddoo maalatuun jedhin galateeffannaa ijoollee jimmaati faffacaasaa wayyoo ganaman mabraatiin harka naqabe naada nazzazee keessaayyuu wayyoo Abdussee mabraatii zoon nabbar faffacaasaa ijoolleen jimmaa wal waamaa igarmaal warri kaanis sheer godha maaliif barumsaa ta'u irraa barattu ijoolleen jimmaa maal hojjettee galateeffatamte kan jedhu kan barumsa isiniif ta'a ijoolleen keessanis akka irraa barattuuf ijoolleen jimmaa kun maal hojjetanii doktor Abdusseen akkanatti galateeffatamuufi hojiitti jirra sammaa kee wadhaatii dhaggeeffadha sheer godha miisenjeraan nama kudhaniif wallaahi ijoolleen jimmaa wanti tokko dhiirri shamarradhatu sheer hin godhin bira darbita taanaan warri kaan wayyoo yeroon kana gaa maaliin isinitti hima ijoolleen jimmaa itti muddaa jabaadhaa sheer godha har'a guyyaa kan keessani guyyaa galateeffannaa keessaniiti manguddoon Ijoolleen ijoolleen daa'im dargaggeessii warri fuudhes ijoollee jimmaa taanaan namni sheer hin godhin bira darbuun qabu viidiyoo qofa faxaarii wayitti gistuu sixay guyyaan hadhaa higarmaal akkaataan itti haasa'amu akkaataan ijoolleen jimmaa itti galateeffatamtee warri kaan irraa baratanu migarmina geggerno ilaaluu doktor Abdussee wayyoo maaltu jira ijoo wayyoo मेरा नमने डिब्बिला मल्ले कम सेनु दी दकीका में कर गल लीवी खान सेने वयो मेरा जोलें जिम्मा वयो इगरमाल इजोलें जिम्मा मेरे फेसबुक को जले नम इंजरनो वलवामा बक्का जिरतन डॉक्टर Abdusseen हर दुब्बी जबा का बतनी दुफनी दुब्बीन कुन इजोलें जिम्मा वलवामा शेर गोदा मीले तो कौन आवा वरकान wayyoo maal hojjenne jettanii tingi gochuun keessan hin oolu hojii keessan waan isin boonsaa hojjettanii nu boonsitan bataam akorraachuun የጅማ ልጆች ይገርማል wayyoo aboo an takkaa jireenya koo keessa isinitti gammaduu malee isinitti hin qaanfadhu bar na boonsituum wayyee jimmaa ልጆች keessattuu ijoollee warri ganda biraa jabaadhaa kottaa warri koomintii jalatti waree qofittii taatan jabaadhaa kottaa wal waamaa ijoolleen ganda biraa warri koomittii qofittiidha wut jechuutu hin taane ijoollee jimmaarraa barumsa guddaa barattu ijoollee sanyii mootiirraa waan guddaa barattu fakkeenya guddaa kana fuutanii qocca gootanii akka kitaabaatti keessaa dubbifattu wal waama የታላችሁ የጅማ ልጆች ወላሂ namni tokko tu sheer godhin biran darbin
otuu sheer godhin biran darbin ijoollee jimmaa taate booda itti qaanfatta yoo sheer hin goone ta'e. Faxaarii wayti gistuun sixany. Faxaarii wayti gistuun sixany. Ting of ting kabbaad eeggannoo ilaallu. Sanuu teenshinii na godhee jira moo mabraatiin na qabee ka'e ganamaan. Wayyoo abdussi. Boontuu amboo bulookii taatee taate ijoollee otuu dubbii namaan dhaggeeffatiin jimmaa arrabsuun hin dandeessanu bulook taateet jabaadhaa nama 1,000 gaha nama 1,000 gahi gaa maaliif sitti meerri ijoolleen jimmaa tarii ijoollee ganda biraa qofittiin jala guutammoo ijoolleen jimmaan jiranu hin rafaattu otuu waan ijoolleen namni isin arrabsuutii jala fiidanii sheer gootu waan ta'eef kun immoo galateeffannaa ijoollee jimmaati mata duree dubbisa har'a ijoollee jimmaa qofa galateeffatamti feesbuukii kanarraa warri kaan akka kitaabaatti ala Dr. Abduseen waa ijoolleen jimmaa hojjetan kana seenaa boonsaa ijoolleen jimmaa hojjetan kana gaafa gadi baasanii dubbisanu akka kitaaba keessaa namni waa barumsa baratuutti irraa barattu jedhe yaada jabaadhaa nama 1,000 gaha andi shii ሰው ፈልጋለሁ hamma nama 1,000 fiddanii ijoolleen jimmaa wal waamtanii ka'aa miila dhiqaa Dr. Abduseen har'a dubbii jabaa qabatanii dhufan jettanii bakka bakka wal waamuu kana qofa isin irraa feena የጅማ ልጆች ብቻ ሼር አድርጉ ወርካ ዮ በርባደን ቅሌቧ ስላ ሼርን ጎተኑ ሲን እኔ ናፍቱ ጋፈ ጆሌን ጅማ ጓንጀራ ገበሄ ገለቴ ፈተመኑ ስለምትቀኑ ሼር አታረጉም ነምቤካን እስንሞ ጆሌን ጅማ ጢቂ ኬሰ ገላ ጢቂ በራ ወዮ ኢልኪ በራ ጀባዳቲ ዋንን ስኒ ፈንጀደን ቀባ ወርካ የሮኑቲ ዱጋ ኬሰን ገዲ ባፍነ እስን ገለቴ ፈኑ ህም ፈደኑ ዋንቴ ጀባዳቲ itti muddaa anatu siniin jedhe wal waamaa bakka jirtanu miisenjeraan nama diidama ergii wal waami yaa gooftaa ko akkamittiin dubbadha nama 300 qofarratti nama 300 qofarratti akkamitti ani ijoollee jimmaa galateeffadhaa kadhaa kan na gubu kun የሚያቃጥለኝ ይሄ ነው እንዴት 300 ሰው ብቻ ላይ የጅማ ልጆች እንዴት ላመሰግን እችላለሁ 1000 ሰው አምጡልኝ 1000 ሰው በጧቱ በባዶ ወዳችሁ ነው የምትምጡት መድኃኒት ነው ማለት ነው والله ijoolleen keenya qinaatii bara xiiqii bara anjedheem otuu namni isin biraa isin arrabsuu jettee nama 2,000 allaalamti bar otuu waslaattaan tokko jimmaan akkana jettee isin arrabsuudhaa seentee nama 2,000 sheer godhe gun immoo guyyaa isin itti faarfamtanii dhugaan keessan gadi ba'u waan ta'eef xiiqii bara kanaafan isiniin jedhe dhiirris shamarranis otuu hin hafin illikii keessa galtanii jabaattanii wal waamuu qabdu itti haraa jarri barotu waan jimmaan arrabsuudhaaf yoona liivii galtee seenaa kuulloo biraan nuuf gaha jette nama 2,000 allaalama garuu har'a guyyaan kun keessani waynee faxaarii tigistuu sixay reesaa bichaa ነው እንደ ስር የተሰበሰበው nama du'e qofittiitu feesbuuk jala guute moo koronaan na jalaa fixe ijoollee nama 3,000 jira nama 300 qofa jira faxaarii way tigistuu sixay meerre naaf jirtanii maaf sheeriin goonere والوامان جدي مجولين جمّا والواما بك جرتنو دكتور عبد السيم هاسا بومبي يوني نجريزو متوال جدا والواما والركان شيري أكن قول إسين دبين كون أكسين بروم سر برتنو في إسين شيرين قول إنا أتو مقول أجد أمتن ينقوتن وانتيف إجولين جمّا موانتي جمّان تاتي أتو تقون كنا فين شير قوت جمّان تاتي أتو شيرين قول إنا فتتانان أتي قل لي فمو قبل يجود شكمات gandummaa miti ku waan gandummaa miti wallahi alazim gandummaa tokkon qabu dhugaa jirtu qofittiin ምንም ገንዱማ የሌለበት ከባድ ንግግር ብቻ ነው የምናወራ ወይ nama 400 illee gahaan jirtanu yaannaaddaal ijoolleen jimmaa gizee kana akka namni gizee harii dhugaa keessan hin dubbanne kan nama godhu maal beektu xiiqiin beektanu wallahi akka namni gizee hunda dhugaa keessan isiniif hin dubbanne xiiqiin beektanu sin na aarsaa jirtu ijoolleen jimmaa xiiqii baraa wantin isinii jedhu gaafa namni sheer godhaati nama 10,000 diidamaan argaati nama 2,000 geessisaa diina garaa gubaa isiniin jedhu xiiqiin beektanu rakkoon keessan kan hin gizee hunda isiniif dhugaa keessan akkan hin dubbanne na godhu sababa isin xiiqiin beekni meerre amma yoon ala sa'atii daqiiqaa meeqan iyyan daqiiqaa 9 fayyaa hamma yoon nama 1,000 gahuu dadhabdanii teessu bakka kana gizee hunda dabqa mooraalii nama tuqina gaafa namni dhugaa keessan dubbachuudha jabaadhaa faffacaasaa warri kaan immoo akka asiin sochoon ijoolleen arsii ijoolleen harargee ijoolleen wallagga shawaan as ta'a diqqoon bahinaa wal waamaa sinis eddee jirtanu wal wawwaama barumsa kitaabarraa dubbisattu jechuudha hamma sin nama 1,000 geessanutti hin jalqabu jechuudha
hamma sinna ijoolleen jimmaa xiiqii bara ebaakkaachuu xiiqii bara akka namni dhugaa keessan hin dubbanneef xiiqii bara wallahi na daqiiqaa 15 yoo ta'e manni kuma ga'utti hin jalqaboon hammanni nama kuma tokko hin jedhe kuma tokko anaatu laay nama kuma tokko irratti dubbachuun fedha dabaadhaa kuma lamaayyuu geessisa ebaakkaachuu xiiqii bara ijoolleen keenya Ailaandii kanaan jechuudha wallahi gizee tokko ijoollee xiiqii hin beekne qofa boo miskiinummaa keenyaayyuu dhuguma waan xiiqii hin beekne gizee tokko sababa nuti xiiqii hin beekneef waslaattaan abbaan argite sa'aatiin kun hojiidha bar doktor jedhaa jiru wayyoo la hojiin hin jiru wal waama sammaa keewwattanii dhaggeeffattu sa'aatiin kun hojiidha maafi ximbis maafi deemaa warri kaan yoo barbaaddan yookiin immoo dhaggeeffachuun isin fayyada ayyee egaa akkuma beekamu kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan sanyii mootii kan nuti isin galateeffachuu barbaanneef hojii keessan laallee waan boonsaa isin hojjettan maali yoo jettan waahii gargaarsaa isin ummata bira dhaabbachuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti argamuu keessaniif abdii kutachuu dhabuudhaan ilma namaatiif cinqamuu keessantuyyuu hedduu nu boonse maalirraa iyyuu jechuun keessan hin oolu ijoolleen sanyii mootii waahii mucaa dheengadda Liibiyaa keessaa baate miskuu irratti utuu abdiin kutin duraan doolaara 6,500 walitti funaantanii miskuu mana hidhaa keessaa baastan dabarfamtee gurguramtee jennaan utuu abdii hin kutin ammas doolaara 8,000 wayi buuftanii ummata akkanaa akkamittiin galateeffanne nuti wantin immoo ijoolleen jimmaa galateeffatamuu qabdi jedheef nama baay'eetu mana Liibiyaatti rakkataa jira ijoolleen ganda biraa rafiitiidhaaf koomintii jala deemanii girrisuu malee ijoollee jimmaarraa fakkeenya fudhataan jiranu kanaaf ijoolleen ganda biraa ijoolleen jimmaa isin duruu arjaadha sababa isin arjaa taataniif iyyuu kunoo nama abdiin kun ilmi namaa tokko rakkachuu hin feene gaafa mucaan dabarfamtee doolaarri 6,500 kaffalamee ka'ee dabarfamtee gurguramtu abdii kutatanii hin jenne jabaadha hinuma nuti silaa kennuu malee fudhachuu hin beeknu arjaadha nu jiru mucaan keenya achitti rakkattu yani ammas doolaara 8,800 Allahu akbar kana akkamitti ijoolleen jimmaa fakkeenya hin taatu jettume mucaa Liibiyaa sana meeqa walitti buusan doolaara 14,000 yaa Allah warabbal kaaba ijoolleen biraa kanarraa fakkeenyan fudhattu taanaan kunoo mucaa keessan achi Liibiyaa keessa jirti meerra hamma yoonaatti keessa jirtu ijoolleen ganda biraa kanaaf iyyuu koomintii jalatti rafuu malee kanaaf ijoollee jimmaarraa fakkeenya fudhaa isiniin jennaam baafadhaa kameemee awwantin ijoollee jimmaatiif dhaam mucattii Amiinaa Telemoo jedham tokko Liibiyaatti rakkataa jirti ganda keenya ta'uu dhiiftullee gargaarree baasuu qabna isiniin jechuufan isin nama gargaaruu beektu waan ta'eef isin ganda keessan ta'uu baatullee isin immoo akkuma nama gargaaruun beekamtan ofitti qaanfatanu jarri guyyaa meeqa hamma mucaan kulaalitiin keessaa baafamee gurguramuu ka'u otuu jimmaan taate guyyaa 3 keessa doolaarri 10,000 meeqa bo amma jarri doolaara 7,000 moo 8,000 wahii walitti guuruu dadhabanii guyyaa meeqa asirraa intini jedhu ijoollee jimmaa otuu taate guyyaa 3 keessa doolaara 10,000 meeqa walitti guurtee qaata mucaasii baafatte jechuudha kanaaf isin galateeffatamuu qabdaa isiniin jennaa bara ijoollee jimmaa jechuun isin asirratti jimmaa maaloodha jettanii arrabsuu dandeessu garuu ummanni jimmaa keessa isaatu miskiina yawwa nama gargaaruudhaaf namaa cinqamuu namaaf boo'uu rakkoo namaa nama hin dandeenye akka ijoollee ganda biraa ganda jala fiigdee koomintii jimma kuulloodha jimma afaan qofaanii miti jimma nama gargaaruu kana mee ilaala doolaara 14,000 ila 8,800 saba 6,500 saba doolaara 15,300 guyyaa 10 keessa walitti buusee nama mana hidhaatii intala miskuu baase jechuudha warri kaanoo wayyoo an gandana kanaafan ijoollee warri amma ijoollee jimmaa arrabsitan oduu keessan dhiisaati achitti kan rakkataa jirtu ijoollee ganda keessaniitu mana hidhaa keessa jirti birrii buusaa baasaati ijoollee jimmaatiin tawaddaruudhaaf gaafati meerre darajaa ijoollee jimmaa arrabsuun geessanu nuti nama doolaara 15,800 ji'a tokkotuun gahin gizee lama gurguramtee walitti guuree baase isinoo yataallaachuu kanaafuyyuu fakkeenya nurraa fudhaa nu arrabsuu dhiisaati baasaame akkuma nuti guyyaa meeqa keessa doolaara 15,000 funaannee baasne isinis baafadhaame isin gargaarraayyuu nuti yoo isin dadhabdan immoo alaafinnatii keenyaan qobaatti ijoollee jimmaa qofittiidhaan mucaa sana baafneetiyyuu dhugaanina nuti ijoolleen jimmaa ammas an guruuppii hidheetiin ijoollee jimmaa qofittiidhaan mucaa sana hin baasaan
ganda keenya ta'uu diddullee oromoodha waan taateef garaana nyaatti waan ta'eef ijoollee jimmaa nama gargaaruu irratti of hin qabdu kanaaf jenna bara shamarransaa dhiirrisaa guruuppii hidhatee bahuu qabdi gaafa siin dabarfamtee gurguramtu otuu waan gantini biraati abdii kutaniiru bakka carraasiiti maaloo jedhan wayyoo mee kana akkamitti ijoolleen jimmaa arjaa miti jechuu dandeessu mee ummata kennuu malee fudhachuun beek ummata namaaf rafiitii dhabu yaa ummata jimmaa rabbi umurii keessa na dheeratu isin arjaadha ummanni kaan isin irraa barachuu qaba zero ummanni kaan obboleettiin jaraa jechuudha ijoolleen ganda jaraa kulaalitiin keessaa bahuudhaaf guyyaa xiqqoo tafe otuu jarri asirraa feesbuukii irraa nama arrabsanu waa tokko birriin tokko akkas ijoollee jimmaa jechuun isin fakkeenya guddaa namaaf taatu kanaaf isin irratti duuna nuti kanaaf ummanni jimmaa hammataadha ummanni jimmaa kennuudha yoo namni rakka amma ijoolleen jimmaa jabaadhaatii intala kana baasaatii hin qaanfachiisna ummata rafiitii kan qaanfachiisuu qabdu harafanu jarri mucaan sun oromoo waan taateef gargaarree baasna nuti ijoolleen jimmaa qofti warri amma rafaa jirtan gaafa ijoolleen jimmaa mucaa sana liibiyaa keessaa baaste lamuu ummata jimmaatiif kabaja gootu jechuudha hin baasna nuti rafaasin እናንተ ተኙ ኮሚኒቲ ጀለ ደማ ነው አረብሳ ጅማን ኩሎ ጀዳ ማለ ዋሂ ኦቦሌቲ ከሰኒ አሚና ቴሌሞ ሊቢዋ ከሰ ጅርቱ ሜማል ጎዳ ጅርቱ የታላችሁ ሜረ ብሪ ማሊ ጉርተኒ ባሳ ጅርቱ ረፊቲ ማል የታላችሁ ኑቲ ዱጋ ጅርቱ ስንትምና ኡመን ጅማ አማስ እንተለ ከነ ባሱ ዳፍ ዱዱበቲ ወንተ ሰደብሱን ጅሮቹ ኑቲም ባስና ኢንሻአላህ አርሲያታቱ ኢንሻአላህ ሀረርጌታቱ ኢንሻአላህ ኤሳታቱ ኑቲ ነመገርጋሬ ባሱ ዳን ወንተ ኑ ደውን ጅሮቹ akkas ijoolleen jimmaa nama doolaara 650 doolaara 600 guyyaa afur keessa walitti guuree itti ergee jennaan intalli dabarfamtee gurguramtee jennaan abdiyotuun kutiin hin gargaarra aboo nuti kennuu malee yoom takka saasannee beekna ammas doolaara 8,800 kana walitti guurreetuma baasna jedhee miskuu ammas baasan baate kunoo alhamdulillah kanaaf ijoollee jimmaa ka ise yoomuu galateeffatu onnee doktor Abdusee keessatti qalamii intiniidhaan barreeffamtanii jirtu jechuudha. Ummata arjaa, ummata abdii namaaf fuulduratti ummata jimmaa kanaa jiru namni rakkatu yoo eessa dhaqe ummata arjaa jimmaa jiru kanaatiif namni mana hidhaatti nafu namni otuu ummata jimmaa qabu mana hidhaa keessatti yoo akkam birrii meeqa gaafatame hin hafuu kan jedhu kanaaf dhugaan jirtu. otuu mucaan gadda miskuun sun gizee lama kan gaafatamte eddee amma antini taate maqaa dha'uun barbaadu ganda nama warri rafiitiin koomintii jalatti nama arrabsitan mee xiiqiidhuma keessa galaatii baafadhaatii nu argisiisaa guyyaa shanimu maaltu kennameefi yetaallachu yaa ummata rafiiti meerre isin argitanii ijoollee jimmaa gaafan dura wanti ummanni kaan nurratti duuluuf sababa nuti arjaa taane jara caallee kunne fagaanneef iyyuu gizee hunda nuti duulu malee nun danda'anu nun qaqqabanu nu qaqqabuufis immoo darajaan jaraa fagoodha wanti nuti jennee ijoollee jimmaa yeroo baay'ee tiinki godhee isinitti mufan sababa isin waa namni nama isaa gadii wajjiniin danda'ee dhoqqee keessan gangalatu nama isaa olii qaqqabuudhaaf arrabsaa hin xiqqeessaa nama isaa olii irratti rarraa kanaaf gizee hundaal kanii guyyaa jimmaan kuulloodha jimmaan maaloodha jedhama mal nu danda'an otuu waan nu hin xiiqii qabuu danda'an ta'e mucaa jaraa achi doolaara 1,000 gaafatamtee teessu sana hamma yoo na achitti ilaalanu jechuudha. Gaafa nama arrabsu waan namni tokko ittiin baasu fakkaata. Gaafa koomintii jala deemanii nama arrabsu waan namni tokko ittiin mucaa sana kaffalee Liibiyaa keessaa baasu fakkaata. Garuu har'a eessa jirtu? Numatu sinii baasa abshira. Numatu sinii baasa abshira. Manam nagaratti furu ijoollee jimmaatti jiru mucaan keessan Aminaa Telemoo achitti naftu abshira nutuyyuu guruuppii hidhee ijoollee keenya ijoolleen sanyii mootii amma sinuma gargaarti ijoolleen sanyii mootii yoom takkaa saasattee beekti boo rakkataa meeqa karaarraa kaasti mana hidhaa keessaa ummata baasti yaa ummata arja yoo jarri mucaa jaraa baafachuu dadhaban nutti himatanu nutis haga dandeenyu walitti guurree guyyaa 3 keessa baasnee fi qaanfachiisna jechuudha wayyoo galatooma isin onnee keenya keessatti qalamii maaliitiin onnee keessatti nu barreeffamtan ijoolleen dhiiraas shamarranis yaa jimmaa koo yaa ijoollee sanyii mootii wanti gizee hunda isinitti duulamu hamilee isin hin cabsin nama isa caalutti namni kan duula akkasaa ta'uudhaaf dhugaan jirtu kana waan isin nama hunda caaltanii sadarkaa tokko faara gargaarsa yoo ta'e maalii yoo ta'e hundaanuu sadarkaa tokko faara hammachuudhaan yoo ta'e sabaaf sablammoota ofitti qabuudha yoo ta'e waan isin sadarkaa tokko faara jirtanuuf isii waslaattaan jaloodha waa tokko dandeesseetuma waa gochuu hin dandeenye jimmaan akkanatti isin xiqqeessuudhaaf barbaade jechuudha hin danda'anu amma nuti
intala Aminaati lemoo jedhan Liibiyaa keessatti viidiyoo si argine Mubaarikillee irraa dubbataa jiru kana numa baasa jechuudha. Nuti iyyuu nama gargaaruun beekama waan ta'eef of qopheessaa ijoolleen Jimmaa ammas baafnee taarikii hojjenna. Numa baasa waan ta'eef hin baasna mucaa sana guyyaa sadiif nutti fudhatu mucaa sana baasuudhaaf. Anatu siniin jedhe mucaan ganda ijoollee Arsii taatus nuyi obboleettii keenya erga jarri baafachuu dadhabanii achitti rafiitii irra jiraatan ta'e nuti baasnee fi kunoo ijoollee Jimmaa kabaja. Nuti nama baasuudhaan nama rakkate boolloo keessaa baasuudhaan nama ofii gargaaruu dadhabe ganda kamuu yoo ta'e ijoolleen Jimmaa isiniif jirti jennee dhugaatti argisiifna waan ta'eef jabaadhaatii of murteessaa yoo jarri baafachuu dadhaban nutis qobaatti birrii gurre kan jarri nutti makamuu hin barbaannu. Jarri gizee hunda Jimmaan xiqqeessuu malee waa tokko bu'aa buusuu hin dandeenye nuti garuu ji'a tokkittii keessa doolaara 15,000 Allahu akbar hasabaa doolaara 15,000 jechuun ji'a tokkittii keessa birrii Itoophiyaa 400 ishi 600 way walitti funaanee ummata kenne bar kanaan achi maal barbaadde qa lubbuu namaa baase isinoo yataallaachu warri ganda biraa meerree inni si walitti intiniyettanii mucaa keessaniif godhaa jirtan of irra barbaada ummata Jimmaa xiqqeessuun dur ummanni Jimmaa onnee keenya keessatti qalamii maaliitiin barreeffamtan qalamii maal jedhetan maaliin hin barreessa ummata arjaa akkana itti xiqqaata jecha afaanii qofaan galateeffachuun yaa gara laaffessa koo yaa ummata rabbiin eebbise ummata ofitti nama qabachuu rakkoon namaa imimmaan isa buusisu gaafa guruppii keessatti sagalee ummata keenyaa miskuudha gaafa miskuudha birriin guuramu dhaga'u kan boohee imimmaan nu keessaa fixachiisaa ture ummata namaa boohu jechuudha rakkoo namaa hin dandeenye ish yaa ummata rafiiti wayyoo jarri kaan mucaan jara mana hidhaateesi jarri koominti jalatti Jimmaa jedhanii arrabsuudhaaf fiigu meegaa of taazabaa koom itti deebitu Jimmaan arrabsuutti mucaa keessan baafadhaa mee baafadhaa akkas mee baafadhaa booda Jimmaan arrabsuu itti deebitu baafadhaa mee dhugaan jirtu kan baafadhaa kaatii baasnee nutis akkuma ijoolleen Jimmaa guyyaa meeqa keessa birrii doolaara 15,000 way walitti guurte nutis kunoo jirra jedha jetaallachu hin jirtanu jetaallachu ijoolleen Jimmaa maal hin jirtanu akka onnee ol hin darbine sin onnee ol darbaa nama kumaan gaafa siniin jedhamu sin immoo xiiqii keessan hamilee namaan hin jirtanu sin gisee tokko immoo na aarsitu asirratti xiiqii baraa asirratti immoo xiiqii baru nama gargaa arjaa qofa ta'uu qabu abshaalas ta'a xiiqii baraati faffacaasaa yoo na meeqatu gubataara gaafa dhugaan keessan hin tiinedha gaafa nuti dhugaa ijoollee Jimmaa akkanatti fuulduratti haasofnu nama baay'eetu keessoodha akkamitti nuti Jimmaan caaluu dadhabne akkamitti ummanni Jimmaa kun doolaara 15,000 way guyyaa meeqa keessa funaanuu danda'e ummanni kun lakka arjaa akkanaati jedhee ummata ofirra barbaadu danuu jira biraan hin geessuure akka jarri irraa baratanuuf maqaa kee ol kaasna bar wayyoo yaa ummata Jimmaa yaa rabbi ati yoomuu ummata kana naaf jiraachise mee taalli achu mee sheer godhi kaa lama godhi irra deebi'an asii nama 1,000 fidi hadhagaanu yebudaa madaanit nanyi doktor Abdusee ummanni Jimmaa mucaa achitti ji'a meeqa waggaa 2 rakkatte ji'a tokkitti keessa doolaara 15,000 way guure garuu jarri koomintii jalatti Jimmaan kuulloodha jedhanii nu arrabsan hamma yoonaa zero guruppii iyyuu hidhatanii nama gargaaruun beekanu wayyoo ijoolleen Jimmaa of qopheessaa nutu baasa amman talasan jarra rafan jarri baafachuu danda'an jiran waan ta'eef nuti baasnee akkana hin baasna nuti jirra ijoolleen sanyii mootii nama gargaaruun beekamti jenneetiyyuu baasna waan ta'eef wayyoo iyyeelleynaa nuti isinii baafna abshira isin rafa isin koomintuma jalatti deemaatii Jimmaan arrabsaa nuti gargaarsatti hojiitti jirra isin nama arrabsuutti koomintii jala jirtu kana dhugaan jirtu wayyoo jirralleedha jirra meerreessa jirtu ree sheer godhaan jirtanu rakkoon keessan ijoolleen Jimmaa jirraan qofti maal yoo sheer goote diina ye budaa madaan nigiggirii akkanatti buda keessootta jeesu yoo sheer hin goone maal dubbiin kun bar ummata maqaan Jimmaa ol ka'ee waamamuun barbaanne baay'ee akka marfeetti dhaqee itti qabbajaa kanaafuu gandummaadhaan jedhinaati akka jarra irraa baratan ijoolleen Arsii irraa baradhaa ijoolleen Wallaggaa ijoolleen Jimmaa akka jarri nama gargaaruu danda'anu bara akka jarri guyyaa
ji'a tokkittii keessa doolaara 15,000 way guuranii intala Liibiyaa sana boolloo keessaa baasan gargaara. Ay jirtu ijoolleen ganda biraa warri rafiitii irra obboleettii keessan yoo baafachuu dadhabdan nutti hima. Ijoolleen Jimmaa wal gurmeessineetuyyuu guyyaa 3 keessa doolaara hamma gaafatamte sana walitti guurree baasna. Kanaaf dhugaan jirtu abo jirtu ijoolleen warri koomintii jala deemanii nama arrabsuu malee waa gargaarsan beekne jirtu. Ijoolleen sanyii mootii yoo warri nama gargaarsaaf waan saasanne doolaara 1,000 guurtanii nama baasuu beektanu jirtu. Jirra jedhaasin isin inni jiru. Warri kaan hin jiran yeeta allaachuu hin jiran warri kaan jirra jechuun ishee miidha jira. Akkamitti jiruma hamma yoona waa tokko ummata ay ummanni Harargeetis garuu በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ummanni Harargeetis obboleetti jara doolaara 10,000 gaafatamte baasanii turan. Jarris arjaadha jarris kennachuu irratti of hin qaban. Ay warra kaani ay jarri keenya namuma 1,000 dhabdanii moo wajiirra jirtu booda sheer godha. Sheer godhi ijoolleen Jimmaa ijoolleen sanyii mootii guyyaa galateeffannaa keeti harree guyyaa dhugaan kee gadi ba'u. Ummata hamaan beekna ummata eenyuun yoo ta'e gargaaree baasu. Mee doolaara 15,800 eenyuun ji'a tokkitti otoo hin gahin obboleettii isaatiif akkasiin achitti hin duuneef gargaaru. Nama kunoo koomintii jala deemanii na arrabsu silaa irraa baratu silaa nutis akka ijoollee Jimmaa xiiqii keessa gallee obboleettii keenya kana baafannaa. Maaltumma ijoollee Jimmaa gaa dhugaa yoo dubbachuu ta'e na arrabsuurraa nutis akka ijoollee Jimmaatti xiiqii keessa gallee obboleettii keenya kana baafachuu qabna. Liibiyaa keessa Aminaa Telemoo achitti rakkataatti sagalee si gaafan dhaga'u imimmaan qabachuu dadhabeetan aariidhaan dhufeema. Sagalee Aminaa Telemoo intala Arsii ijoollee sikkomaandooti moo maal jedhaa jira antini irratti sikkomaandoodha moo maali intala Arsiiti intalli gaafan sagalee si dhaga'u wayyoo wallahi mimma aarii sana nafidi akkamumatti hamma yoona jarri callisanii ta'a jiru. Meerra malli akkamitti hamma yoona birriisi intiniin jenna. Meerra eessa jiru gaafan jedhu otuu ijoollee Jimmaatii qaafa birriin guute dheetaniin aariin mataa na bahe garaan nan danda'u shamarran achii boosu. Ijoolleen keenya jabaadhaa hin baasna. Wayyoo wallahi garaan na dadhabe gaafa intalli achii boosu jarrasii callisanii taa'u jechuudha. በጣም የሚያሳዝን ነገር አይደል? አይ ijoolleen keenya jabaadhaa galatooma. Maaliif koomintii irratti maaf arrabni barbaachise meena maaf na arrabsitu kun koo ganda maqaadhaan jirru dhugaan jirtu kana mucaan Liibiyaatti rakkataa jirtu kun mee guyyaa meeqa guyyaa bicuu siin naafte kulaalitii kan koo gurguruuf ka'aa jiru jedhanii himataa turan. Himattee sagalee irratti guyyaa kulaalitii kee baafnee gurgurannaa jedhaa jirti. Naan jedhan jedhaatti meerra sin otuu kulaalitiin siin gurguramiyyoo dhuguma nama xiiqii keessa galee obboleettii keessan kana ijoollee ganda keessaniiti baafadhaati jabaadhaa baasaa kulaalitii akkasiin keessaan baane hambisaa. Gandummaa miti kun wallahi gandummaa miti maal sobaa miti bar maal mucaanneen gadda 10,000 way meeqa kaffalamtee baate miskuun ijoollee Jimmaa miti. Kan guruuppiidhee achi keessaa iyyee baafate eenyunni nuti dhugaan jirtu kan nuti isin gargaarra isinumti guruuppii dhadhaati ittiin waamaa sagalee isinii taanee baasisiifna hin bohaa jirti Aminaa Telemoo kanaaf sagalee ta'aa yaajamaa baasaa. Arrabootun taane barumsa irraa baradha akka ummanni Jimmaa arjaa ta'e ragaa baate ijoolleen keenya guyyaa ji'a tokko keessa doolaara 15,000 way funaante jechuudha. Ayyaa ijoollee keenya ayyaa ijoollee Jimmaa hiixachuu ila gizee tokkoffaa gaafa siin gurguramtu an abdii kuteeraa dhugum. Ijoollee Jimmaa kana qabaata akkamitti abdii kunna jennee kai ammas
kadhadhuuf lammaffaa jennee mubeen ammas inuma ittime haala xuulii gaafa guyyaa sadii doolaarri 8,800 dhufe harka kash in kaffalame hin baate amma fataa ittee jirti kunoo achi jarri kaanoo rafaaqa mucaa eessaadha sila wayyo amma nuti hin baasna abshira jarri erga baafachuu dadhabanii nuti hin baasnaaf dhugaan jirtu kanuma hin baasnaaf abshira ijoolleen jimmaa baasneefiitiyyuu akka jarri kana booda baqqaa ijoolleen jimmaa dandeettiis hin qabdanu nuuf ragaa nuufa bahanu obboleettii keenya hin baafanna amma Amiinaa Telemoo baafamuu qabdi amma numatu baasa abshira silas numatu gargaaruun beekama waan ta'eef jabaadhaa birrii walitti guuraa obboleettii keenya Amiinaa Telemoo intala Arsiiti intala Asi Koomandoo badaa garaa nama nyaatti akkasiin itti hidhamtee diriidhaan adaraa jabaadhaa hin rafinaati ijoolleen keessattuu ijoolleen Si Koomandoo xiiqoo keessa galtanii baafachuu qabdu meerreessa jirtu nuti isin faana jirraa baasaa obboleettii keenya kana kulaalitii kan koo gurguruu fi jettee bohaa jirti yaa jara ijoollee Arsii Si Koomandoo obboleettii keenya kanaaf sagalee taanee habaasnu nuti isin iyyinaafi teessanii koomintii jala nama arrabsuurra baasaa walitti qabaati birrii kanaaf yoo waan birriin xiqqoon hanqate ta'e walumatti akka Oromoo kutaa 11tti gargaara garuu waan kana dubbadheef namni dubbiin galuuf hin beeka adaraa baasa intalli kulaalitii na gurguruuf jettee gaafa sagalee siin boosii ergattu imimmaan qabachuun dadhabeen akkanatti diriin hidhamtee jirti kunoo diriidhaan hidhamtee ta'aa jirti hagargaarru habaafannu obboleettii keenya kan ijoollee Arsii taatus obboleettii keenya dhiiga keenya haadha keenya dubartiidha bira dhaabbannee habaasnu jechuu barbaadeetan bira dhaabbannee hagargaarru obboleettii keenya kan Oromoon kutaa 11 gargaaruu qaba irrammoo yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata akkuma jedhamu yoo jarri dubbatatan maal kan hamma yoo na lokkeedha iyyaa ture gaafa abbaan namaa iyye ollaan namaa birmata dhugaan jiru kana ijoolleen Arsii an wantin kana harii dubbadheef akkasin tiingi nuti iyyanni akkama obboleettii keenya jennaan isin dhuftanii nu gargaara obboleettii keenya baafachuu qabna jettanii gaafa isin dubbattan ummanni irratti hirmaata malee callistanii koomintii jala fiigdu taanaan akkamitti yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata of yaadadha an dhugaa jirtu dubbadha ijoolleen Arsii dursitanii gabbaatanii ofii keessaniis mul'attanii kennitanii nama kaanis waammachuu qabdu abbaan iyyatu ollaan namaa birmataan kana dhugaan jirtu kana ijoolleen Arsii intala kanaaf sagalee ta'uu qabdu hundi keessan shamarran dhiirri bakka jirtan nutis isinitti hirmaanne Oromoon kutaa 11 tokko ta'ee baasuu qaba walitti himna dhugaa jirtu hin callisina dubartiidha barkanachi keessatti hidhamtee ta'aa jirtu birrii fudhattee qabriin nayitu birrii fudhattee akiraa innaytu tiraazii taasifatteen jettu gargaari riyaala 100 taatu ati walitti bayi shamarraniif dhiirri ijoolleen Arsii Si Koomandoo intala kan gaafa isin gabbaatanii intala kanaaf sagalee taatan ummanni kaanis isin irratti argee dhufee gargaaree baasa yoo isin callistan garuu ofii isaatiin akkamitti namni intini jedha dhugaan jirtu kan kunoo kaleessa dheengadda asliin iyyaa jira waa tokko zeero guruppii hidhadhaa shamarraniif dhiirri nutis dhufne achitti gallee tokko taaneetu obboleettii keenya kana otuu kulaalitii fi jarri keessaa baasanii gurgurin gargaaruu qabna wallahi badaa garaa nama nyaata dhugaan jirtu kan yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata ka'aatii gadi bahaatii nama biraas kakaasaa ofii keessaniis wal kakaasaa nutis isin faana jirra wantin waa'ee ijoolleen jimmaa hojjettu isinitti meef akka isin ijoollee jimmaa irraa barattanii obboleettii keessan kanaa sagalee taatan ufan malee qeeqaaf yookiin gandaaf miti dubbiin isiniif galti wantin sababa ijoollee jimmaa galateeffataaruuf maali akkasin ijoolleen jimmaa kun lakkaa walii galteetiyyuu sagalee taanaan warri kaanis dhufanii gargaaranii tokko ta'ame intalli kun baate tiing godha dhugaan jirtu akkana hin rafina koomintii jalatti deemtanii jawwee koo maaloo koo diqilishii koo qofatu hin taane birriis kenna akkuma koomintii jalatti lubbuyyee koo sabboonaa koo fiqirqir miqirqirqir jedhanu kennachuus bara jawwee koo fiqirii koo kaafaa koo jedhaan oolinaa dhugaan jirtu kana ijoolleen Arsii gabbaati obboleettii keessaniif sagalee ta'a iddee jirtanu gargaara
jawwee koo lubbuu koo sabboonaa koo fiqirii koo jechuun birri sii xadha kenna riyaala 200 dhibba meeqaan akkaawuntiin sii gadhiifamee jira baasaa jabaadhaati dhugaan jirtu kan gadi baa iyyaati nutis tokko taaneetiyyuu gaafa isin iyyattan ollaan namaa birmata akkuma jedhamu gaafa isin intala keessan kanaaf Aminaa Telemoo diriidhaan akkanatti hidhamtee jarri dheengadde dubartii tokko gaafa isin akkam garaan kee danda'a shamarranis dhiirrinis gaafa dubartiin tokko akkasitti hidhamtee diriidhaan akkasitti qaxaqqaxamaa viidiyoo sitti ergamu guyyaa 3 akkasitti fudhata birrii amma funaanuudhaaf fudhattee akiraa dhayxa birri gargaari kanaaf siin jenna nuti guyyaa 3 keessa funaaname bar doolaarri 8,800 kan miskuu dheengadda guyyaa 3 keessa inni lammaffaa erga siin gurguramtee kaate waa'ee gandummaatii miti nuti amma kan dubbataa jiru kun numa hundaaf obboleettiidha garuu kan awwala gadi ba'ee sagalee walii ta'ee gargaaree argisiisuu qabu isin jechuudha numa hundaa obboleessii taatus akka intiniitti yoo abbaan iyyate ollaan birmataaf dhugaan jirtu kan sobaan intiniin jedhina ijoolleen mootii galatoomaa asirratti isin galateeffachuun barbaadan kennuu irrattis maal jechuu irrattis hammachuus beekna hammaachuus beekna ka jedhanu jimmaadha bara akkasi nuti gaafa namni nuti hammaates hammaachuun beekna hammaachuu wallaallee miti kan nuti hammannu jechuudha jaalalaanis kennuu irrattis waa hundaanu arjaa wanti nuti taaneef kana ijoolleen jimmaa meerreessa jiru wal waama an isin jibbaaf miti gaafa dhugaa dubbadhu abduu seen gandummaadhaaf nu arrabse jechuun keessan hin mala jibbaaf isin arrabsaan jiru hirrafaa jirtu obboleettii keessan irratti hirrafaa jirtu hirrafinaa gargaara obboleettii keessan baafadhaa gargaara yetaallachu an akka isin ofii keessanii of yaadattanii obboleettii keessan kanaaf iyyitanuuf malee gandummaadhaaf miti an gandummaa nama beeku miti garuu immoo galanni ijoollee jimmaa dhoksamuun qabu nama ji'a tokko keessa doolaara 15,000 way buuse akkamittiin galateeffanneetti nama ergasiin gurguramte abdii kutuu didee hinuma baasna hidhi guruuppii jedhee walirratti abdii wal kakaasee erge inni kaan xifiidhaan kuma lamaan laa ilaa yaa ummata jimmaa yaa rabbi ati itti daddabaliif ummata arjaa kanaaf yaa rabbi ummanni jimmaa kun waa kennuu irratti saasatu ati kenniif harka keetu bal'aadha boo itti dhangalaasi ummata jimmaa kana shamarraniif dhiiratti itti naa gadhiisi boo baariidha sirka ummata arjaa kanaaf naa gadhiisi ati baabii keetti naa bari boo ummata naman qaanfachiifne kan ummanni kaan irraa habaratu akkasatti ummata jimmaa naa gammachiisi gaabo yaa rabbi ummata jimmaa kana ati mataa ollu qabachiisanii akka nuti itti boonnu nu godhani ati nuu gammachiisi shamarransaa dhiirasaa allahu akbar yaa rabbi situ qabaa kenniifa boo kenniifanatu siin jedhe itti kenni qabani gaafa qabaatan kunoo hisaassatu kanaaf siin jenne bara kennadhaa isinis akkasi du'aa'ii kana aamin jedhanatu siin jedhe intalli ijoollee arsiiti ijoollee sikkomandooti mi'a taallachu afaanuma kamiin gabbaatanii jimmaan arrabsitu yoo intalli kun amma kaleen keessaa baafame otuu isin raftanuu yoo kaate intalli sun dabarfamtee gurguramtee kulaalitiin si keessaa ba'e afaan kamiin miidiyaa irratti gabbaatanii wacu turo yetaallachu akkas dhuguma naziif shariif dhugaa keet kanaafiyyuu akka jarri fakkeenya bar hojjettanii jennaan isin galateeffanne obboleettiin keenya kun immoo numa hundaaf haadha keenya achi baatee nu galateeffachuu dandeessa jarri immoo gadi ba'anii si'echi afaan qabneeni koomentii irrattis feesbuukii irratti ganda biraa qeequu hin danda'an utuu mucaan jaraachii dabarfamtee gurguramtu dhugaan jirtu kana walitti himna fudhaa dhugaa jirtu fudhaa illiqimsaa hinadhaa waan ta'eef dhugaan jirtu kana an gala ijoolleen jimmaa dhugaan jiraa dhokachuun qabu yaa rabbi ati qabdaatti naa gadhiisi baariidha siif
akkasi Khalid Hussein abshir kadhattuu nuun jedhanii kuulloo nuun jedhanii maal jedhanii hin qaanfatina isin hojiitti jirtu waan ta'eef nama jaraa oliyyuu qeeqan malee otuu isin jaraa gadi taatanii isin yaadatanu abshiraa ijoolleen sanyii mootii abshiraa ijoolleen jimmaa nuti waa hundaa ol caallee argamnaan iyyuu gadi jaraan nu qixxeessuuf cinqamu isin hojiitti jirtu abshiraa adatu isiniin jedhee tiingi godhaa dubbii namni maaliif gizee hunda maqaa koo balleessuudhaaf gizee hunda kuulloo jimmaa maaloo jedhee nu arrabsa jedhaa waan maqaa dhumti sanyii mootii jedhu eessaa dhufe jedhee gaafa namni yaadatu tiingi godha lamuu isinan arrabsu jechuu kooti. Ay ijoollee kaan akka ijoollee jimmaa ay way ijoollee keenya adaraa jabaadhaatii gargaaraa baasaa Aminaa Telemoo baay'ee tokko garaana nyaattee jirti baay'ee tokko imimmaan qabachuu dadhabneerra intalli sun achitti reebamaa jirti baasaa ani ijoollee gandummaa balleessuudhaaf inni hojjetaa ture garuu na aarsitani ijoolleen utuu arraba ta'e qaata dhuftani amma garuu sheer godhaan jirtan cal jettanii raftu jechuudha hirrafaa jirtu warri maaf jimmaan qofa faarsita jettan jimmaan hojjetee dhugaa irratti intini jedheetani akkas hin gargaarranna amma ijoolleen keenyas guruupiin hidhamee jira Aminaa Telemoo gargaarsa siidhaaf godhamaa jiru isinii beeskifna galatooma isin jaallanna ulfaadhaa isiniin jedha kanumaan isiniin jechuu barbaada sheer waliif godha obboleettii keenya hariitifiin arsii qofaa miti intallee Aminaa Telemoo inki jibda warri naan jedhu mee maal inki jibe warri koomentii jalatti abdus inki jibda rabbi kijiba kana si haa godhu jettan maal inki jibe dhugaan jirtuun hime bar kuulloon utuma arrafamtuu nama gargaarte kun hojii tokko keessa doolaara 15,000 guurtee gadi yaaste akkas arsii arrabsaan jirtu of yaadadhaaf ammallee sin arrabsaan jiru birrii baasuun isinittiin jabaatin akka bobaaru kunnaan harka warri amma birrii baasuu didee jedhu kun warra koomintii jalatti immoo sabboona ofiin jedhee nama gargaarraa maaloodha jedhu bar kan bobaaru kunnaan birrii kan buune ijoolleen keenya otuma arrafamtu miskiinni koo baaftee yaa ijoollee jimma rabbumti umrii keessa na dheeressu bo mataa ollu qabachiiftanii xiiqii isinitti ta'u kanaafi bar ijoolleen kaan xiiqii isinitti ta'e jimmarraa baradhaa jenneeti jibbaa keessaniif miti illikii keessa gala intalli sun obboleettii keenya nu hariidhaafu gandummaa miti wallaahi galatoomaa akkasii isin jaallannaa hedduu tokko ijoolleen jimmaa galatoomuu qabu ammas galatoomaa irra deddeebine jimmaa biyya gootaate dhugaadha dhugaa isin jaallannaa ulfaadhaa galatoomaa nagaan naaf tura